Arantana isaan association hojii argamna. Dhaabbata gargaarsa magaalaa Dadhawaatti argamu takkaffaa isaanii wajji ooluu deemna. Arantana sagantaan keenya ka'arraa viidiyoon keenya ka'arraa asxaa muxabbaqaa shillee nama 300 hanga nama 500 kan fursiisnu yommuu ta'u viidiyoo kana laayik godhuu jalqabuudhaan hojii turaan siinjaa. Ihsan Charity Association jechuun dhaabbata gargaarsaa tola ooltummaa magaalaa Dadhawaatti dhaabbatee jiru. Dhaabbanni isaan namoota harka qalleeyyii rakkina irra jiran nuti ni jirraa jedhanii viidiyoo irraa waraabanii kan hawaasa isaanii biraan ga'an yommuu ta'u dhaabbanni kun xiqqaa guddaa osoo hin jenne haadhaaf ilmoo osoo addan fillee imimmaan isaanii irraa haqee gammachuun isaanii kan deebisu. Jirtu daawwattoota fuudhanii qallee addunyaa maraa jirtan Arantanas viidiyoo irraa jiru viidiyoon keenya kan Arantana jechuudha. Ihsan Charity Association hojii argamna. Nu faana tura. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ya. Duraan dursee baga nagaan dhuftee nu ziyaarte biiroo teenya dhufuu keetiif guddaa galatoomee ana dhufu siin jaa. Dhaabbanni Ihsan Charity waggaa dheeraadhaaf dhaabbate yoo ta'e ammaan tana barana miidiyaa irra bahee jirti. Akkuma agartanitti hawaasa isaa irratti mul'atee jira. Gaheen nuti taphannu ka agartutti baatii Ramadaanaa guutuu yoo akkam xiqqaatee nama 300 irraa hanga nama 500 nuti daaba keessatti bifa agartan kanaan kan fursiisnu ta'a. Akkasuma guyyaa Ramadaanaa nyaata garaagaraa goonee galgala uummata musaafira kanaaf ta'ee yookaan harka qalleeyyiidhaaf kan inni ta'a. Ammallee gizee paakeejii fuunee haala gabbaasnee uummata gidaara jalatti argamu warra silaa aftariin dhufneef isaaniifillee kan inni ta'a. Gaheen keenya kan Ramadaana kana fakkaata. Akkasuma ammas guyyaa Iidaa namootaan 100 ilaa hanga 150 ijoollee yatiima ijoollee abbaa yookaan haadha hin qabne akkamitti iinnaa jaanii akka isaan si yaaddoone uffata Iidaa binnee fi guyyaa Iidaatillee iddoo bashannanaa taphatan qopheessinee fi keeka goonee fi guyyaa sana akka guyyaa Iidaatti fakkaatu fi kan dabarsinu ta'a. Waliidillee kaynee fi kan dabarsinu ta'a. Gaheen keenya kan sadaffaa guyyaa barnoonni eegalee amata hariyaa barnoonni eegguu jalqabu namootaan 200 irraa hanga 200 olii daftara biirii fi waan akka ilfoomii kan kana fakkaatu kan nuuf ta'a. Kana haala garuu namootaan silaa dhukkubsatee yookaan ta'an namootaan rakkoon addaatti jirtu deemnee viidiyoo irraa waraabnee hawaasaaf kan gaddisnu ta'a yoo hawaasa tajaajila laafiseef akkanuma isaan gargaaruuf gaheen keenya kana fakkaata. Aranta dammoo YouTube kana takka khayri takka direenii oo miidiyaa diraa adda addaa dalagaa aranta dammoo isin wajjin gargaarsa sababa qallee somana sababa illee dargaggeessa jeesuu dha dhufee. Maashaallah bareeda. Anti hayyoon keenya illee fuuldura waan guddaadha. Namootaan akka shabaabaa dalagaa hin qabne dalagaa uumuu fi namootaan akka uummaalee iddoo taggoonee fi achitti akka kunuunsinu yaada qabna. Ijoollee yatiima abbaa fi haadha hin qabne isaanillee bira gachinee waan guddaa godhuuf yaada qabna rabbiin nu gargaaru siin jaa. Egaa Arantana khayriin barbaadetee nuuf dhuftee nu ziyaarteefu akka tasaa Arantana khayrii takka nutis kan godhuuf deemnu jira. Raashina takka hiruu deemna rabbiin gaa gubbara si dhaabee saniifuu yoo firii taatee yoo si mijjaawe amma deemnee hojjechuu inshaallah akka sanaan khayriin deemnee. Faana turaayti. Egaa daawwattoota keenya ammaan kan argamnu magaalaa Dadhawaa laga harree mana qaraatii Bilaal keessatti argamna. Dhaabbata Ihsan Charity hojii wal ta'uudhaan alul khayriin garagaraa biyya alarraa maallaqa erguudhaan namoota harka qalleeyyiidhaaf raashina nama 40 fi warra yatiimootaatiifis iidaaf jaanee qashii 4,000 harkatti kan kennameef yommuu ta'u nuti sagantaa kanatti argamnee Arantana hedduuta kan gammadeefitti. Onoga iddoon itti goones darsaa Bilaal guddoo kana Arantana guyyaa bareedaa dhufteetillee raashina akka agartuutti kunoo tarreessinee jira. Hawaasa keenya nama 40 kan deemna. تلين إن شاء الله وجهي قودة فرط ترى ربي أكوكو إن شاء الله خلاص ما قلت نتي جباس جلني راشين وندا دريا جباسني خنا زيتا في دقيقة وزا خنا خنو دي ماني سنجا تكلنا فرطاو إنه كم قلت نتي أمان تنا راشين كوباية جرا وري نموني ورا فتني نتشين Namootni jiranii akkasuma aljiddooratti summata yuutuubarra takka argama. Tiktookarra takka tuchi viidiyoo dalagu jiranii asis kaameramaan tokko. Maal kasu jirtu? WhatsApp. Yaa misqeenya kabajanii asin nu argamu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jiru. Akkasuma obboleen kiyya Arantana raashinii agartan kun hawaasa keenya warroottan dhalataa jira ta'an shabaaba Ameerikaatti argaman buusii muraasa takka waliin buusuudhaan hawaasa keenya kan harka qalleeyyii nama 40 yookaan ta'an mana 40 bifa agartan kanaan raashina qopheessanii jirti.
nu argamanii jiraniini. So wanni jechuu barbaanuuni guddaa galatoomaa obboleen kiyya biirraa illee baatanii hawaasa keessan dagachuu dhabuu keessaniif rabbiin bakka jirtanitti isin hin dagatin isin jenna. Wanni amma isin eegaltan kun waan hedduu malee nama boonsaa waan gaarii eegaltanii jirtanii ammallee itti cimaa jabaadhaa hawaasa keessan bakka jirtanitti hin dagatinaan isin jechuu barbaada. Akkasuma warroottan biyya alaa kan birootti argamtan akkanatti akka isaanii kanatti jaarmee uumtanii hawaasa keessan cinaa dhaabbachuu dandeessan ihsaan chaaritii quunnamtanii tola ooltummaa dalaguu barbaadan guutuutti dhodhaa keessatti ihsaan chaaritiin qophaa'eetiin jira siin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ihsaan chaaritiin dhaabbata tola ooltummaa irratti amantii guddaa qabudha. Akkasuma raashina guyyaa har'aa bifa bareedaadhaan hirree kan finne yommuu ta'u akkasuma nama hin geenyes ni jira. Akkasuma warri fudhates hedduu akka gammadee jecha galata itti ibsan dhaban. Wallahi hedduu galatoomaa jechuutu jira. Warra amatu rabbi nu haa godhu. Du'aa iteenyaallee rabbi nurraa haa qeebalu. Wallahi yaada muraada keenya hunda rabbi nurraa haa qeebalu. Warra nuqqanneefis rabbitti haa kennu. Gudduutti haa kennu. Waan isaan hin qabne itti haa kennu. Wallahi barakaa kanneen salaataan rabbitti haa milkeessu. Milkii gurguddoo. Ilmaan ni qabda? Ilmaan ni qaba. Ilmaan mee qabda? Ilmaan lamaan qaba. Rabbi isaa guddisa sana. Biiru salaam jedhanii mucaa kana akkuma agartanitti tiktookeraa fi yuutuubara wal keessaan ta'a. Billi karmaata. Remix jechuudha. Remix yaani. Remix yaani. Yaani akkuma agartanitti as furachuu dhufte moo kan dhufte? Egaa furachuu fi chaansii ilaaluutu jira. Chaansii. Kan qabu qonnaa ni beekta. Kan qabu qonnaa kan qabne garuu ni filata. Alhamdulillah ni qabna jechuudha. Alhamdulillah ni qabne. Akkasii sadaqaa baasuu dhufte moo? Ani waan hawaasni kun itti jiruun waraabee addunyaaf gadhiisee akka namni isaan gargaaru barsiisuu jechuudha. Hawaasa agarsiisuuf hin dhufee hawaasni akka uummata kana agaranii ammas gargaaran. Okay, wallahi dalagaa bareeda jirta. Dalagaa bareeda jirta jirami? Okay, kanaafuu taraan ta'e geesse waan geesse. Raashinni qophaa'ee hiramee waan dhumee jiruuf namoonni muraasni garaa isaanii qabatanii hedduu takka gaddanii karaa manaa deemanii jiran. Warreen arraan tana dhabee deeme kana hundaafuu warreen viidiyoo kana ilaaltan akka guyyaa biraa warreen harka qalleeyyii deeme kana akka nu yaamsistan abdii isinirraa qabna. Raashina fudhatus fudhatanii deemanii jiran wallahi garuu hin jiru maaliin beeku garaan kiyya itti takka hin danda'u kana wallahi garaan kiyya hin danda'u ummaan takka famaan nan jette gidee takka raashina harkannaa hafuudhuu hin dandeenye jechuun na gubbaa ka'e nan jette kan hin dandeessa jennaan harka deemoo nan jette wallahi akka malee wallahi na dhagaame. Noman tana foto shaamini yeroo biratti shaamini yeroo kun hedduu takka dasna jaa daawaa gidee of laffanii kasa godhaa bakka akka daddaraaf galutti daawaa godha akkasumatti jechuun deeggarsa maallaqa qarshii kuma afurii kana isaa jechuun gama isaatiin dhufee deeggarsi kuni gara toomi jennaan shaamini yeroo mannis achi kumas jiranii maallaqa isaanii dhufanii fudhachuu deemanii jaa qarshii kun kudhan kijibaa kun shan isaa afur irratti gadahoo maallaqa hiruu deemna maallaqni sun as jira akkuma reefu sun jennetti maallaqaa fi raashina kan hiramutaa warra qaqqalleeyyiidhaaf raashina jechuudha warra itti mootaa jedhamu maallaqaa jedhamu maallaqni sun akkuma agartan kanatti poostaa beeti firamaa jechuudha makam nam tokkaa jechuudha maallaqaa as jira jechuudha. Kaameeraa maa kiyyaaf dhuguma fudhataa dhufaana tura. Baadii khayrii baadii soomanaa tana keessatti sadaqaa sadaqachuu waan guddaadha. Warreen viidiyoo kana ilaaltan hundinuu waan qabdanirraa waan rabbiin isin beekurraa akka sadaqattanii isin gaafadha. Egaa doota keenya namaan tana raashina hirree deemnee jirra. Namaan tana immoo karaa bikka nama itti fursiisan waan gidee goggoodhan laalla. Kana gara sagantaa nufaana turaan isin let's go. Egaa doota keenya namaan kun qatiraa qaba iji diddiibata ibtilla. Garuu sababa daleessi dirqiitti qabee deemu jiraan. Nama guyyaa rafaa ooluu bare huneeti waloo sana booda dhaganaa ulfaatan koo. Bikki ammatti argamnu bikki dhaabbata isaan waan itti nama fursiisan itti godhaniiti. Akkuma beekamu dhaabbatni isaan soomana amatuutu nama 300 hanga nama 500 kan fursiisan yommuu ta'u arraan tanaa sunnoo bikka isaan nyaata itti godhan dheenee daawwannee jirra. Dhaabbanni tola ooltummaa isaanii fi shamarran keenya amata 9 guutuu akka amma agartan kanatti ibidda jalatti fi furaalee kana qopheessaa turan. Anis irra akkuma dhaqeetti kottuuti waan nuti godhu kana nu gargaara jedhanii muxabaqa keessaa guuruuf bira taa'eetiin jira. Awwa. Ammee kana. Zaytawwa. Nigaa bakka nigaa. Jenni wallahi shamarran kan hedduu takka jijjiirudha owwa kana falootii dadhabeetiin ammaan sana irraa dhufee isaan yaaddeeme kana hunda isaanii kan godhan hanga kana hojjaan godhannu. Shit.
Egaa daawwattoota keenya onnoo maanta anuu mucaa kana ta'e osoo mucaa kana jechuutiin achi ibidda bira ta'ee gabbaanaan hedduu takka enerjiin keenya naga taadhumee niin beelee nyaataa sagarraan. Osoo wantu. Amman tana bikitti argamnu masgibbiyaa keessatti ammatti sagaliif guutuu furaa akkanatti qopheessanii kan nama fursiisan yommuu ta'u dhaabbanni isaa nuti hin ifanne hin dadhabne jechaa dila irraa akkanatti qopheessaa jiran hedduu nama ajaa'ibsiisa. Akkuma beekamutti dhaabbanni isaan gidee iddi dhiyaate ijoollee yatiimaatiif huccuu idaa bitatanii bakka isaan itti bashannanan godhanii fi hanqalii xiqqaa kannanii fi kan bashannanessa yommuu ta'u amata kana immoo hanqinni baajataa waan jiruuf gama keessanii dhufnee akka isin gargaartan isin gaafatanii jiran. Namni waan rabbii isin beekurraa akka ijoollee takkaaf illee huccuu idaa bitatanii yatiima bira dhaabbatanii isin hin ja'a. Yooni fi barbaadan milkaa'oo akhiraa. أرجو فردوسي ولا نبي بيرا يتيما في كابا ركوي الرافورا كسينا رجنا جلال ربي Sambusa. Yeah. Awak dulu foto? Ini ada sih. Kamu akan main yang kata itu deh. Iya di sana. Nama dia kan fotosan. Amat segala. Wallah ajaib. Antakan nama kan masjid itu tekan. Nama itu tekan agar. Wallah ajaib nama tahu. Wallah mana pun support juga orang kawan ini. Isat charity pun. Wallah itu tekan nama dijebeh pun kamu. Egaa toto keenya viidiyoon keenya karaa kana fakkaata waan bareedan dalagee qalbii xiyyaafillee waan bareedu takkaan godhee isin warri gargaaruu barbaadan akkaawuntii jalatti argamu Ibirrii Nigdi Baankii akkaawuntii hunda irratti gargaaruu dandeessanii akkaawuntii isaanii akkuma jalatti argamu kanatti Ihsaan Chaaritii yaama isin hundinuu gargaaraatii sappoortii biraatiin jaa let's go.